shamarree lama wallagga lixaa gimbiitti dargaggoota shaniin yeroo tokkotti gudeedamuutu dhagahame. Safuu akkana caphe waan akkana nama salphisuu fi waan akkana nama gaddisiisu takkaallee dhageenyee hin beeknu. Safuu in salphanne yaa jara keenya dhugaa rabbii inuma salphanne bara kana jechuudha. Kan qaama walii waraabee miidiyaa kanarratti wal poostotu ilmaanuma Oromooti. Ka ijoollee umriin hin gahin gudeedu ilmaanuma Oromooti. Haadha manaa ofii viidiyoo qaama isii qullaa waraabee ka gadhiisu ilmaanuma Oromooti. Yaa jabarana kara kam deemaa jirra dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Sanuu ijoollee humaa hin beekne jechuudha. Gimbii keessatti haala suukanneessaa ta'een dargaggoonni 5 gudeedan jechuudha. Keessaan namnillee waan kana naa ergee ture jechuudha guyyaa kaleessa. Wanni kun hangam takka dhuga jedheetin jechuudha. Cal jedheetuma itti dhiise jechuudha. Dhuga moo soba waan jedhamu jechuudha. Osoma jedhu ganama kana kunoo miidiyaa irratti wanni keessa naa ergame miidiyuma irratti bahee miidiyaa irratti arge jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Haaluma isin viidiyoo irratti argaa jirtan kana suuraan isin amma iskiriina irratti argitan kun jechuudha nageenya miidiyaatiif jechuudha kan fuulli isii dhoffamee haala kanaan kan isiniif dhiyeessa jechuudha. Daawwattoota kiyyaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Ijoolleen kun ijoollee Oromoo ijoollee waa tokko hin beeknedha jechuudha. Ijoollee bakka maalummaa jireenyaatu hin beekne haala suukanneessaa ta'een wanni kun yeroo baay'ee Oromiyaa keessatti deddeebi'aa jira irra deddeebiin jechuudha. Ijoollee umriin isii xixiqqoo dargaggoonni umriin olii ol ta'an isaanii ol ta'an jechuudha yeroo gudeedaman yeroo haalan taane haala suukanneessaa ta'anitti jechuudha. Inumaa darbee yeroo lubbuu isaanillee darban hedduu argaa jira jechuudha. Garuu qaamni seerri ilaallatu akkasumallee namoonni dhaabbanni dhimma dubartootaatiif falmu jechuudha. Waan kana otoo silaa to'annoo seeraa jala oolchuu qofaa miti tarkaanfii waan kana barbaachisu waan kana wal madaalu irratti fudhate akka dhaloonni biralleen darbee waan kana hin hojjanne jechuudha. Wanni kun yoo akkanumaan kan dhiifamtu ta'e amma iddoo tokko tokkotti raawwatamaa jira. Garuu immoo gara fuulduratti Oromiyaa guutuu keessa akka wal geessu shakkii tokkollee hin qabnu jechuudha daawwattoota kiyya. Sila baruma akkam keessa jirraan jedhaa bara safuun caphee bara aadaa wallaalamee amantii wallaalamee namni karuma itti deemuu fi waanuma dalaguu fi waan godhu hundumaayyuu wallaalee bakka akka horiitti jechuudha. Iddoma argetti waanuma arge waan safuu cabsaa gocha fokkisaa bakka waan nama jibbisiisu duwwaa namni raawwataa deemu baruma akkam keessa jirraan jedhaa baran dhugaa rabbii baay'een gadde jechuudha. Ergan suuraa sanii fi jechuun gocha kana dhagaye akka malee bakka dhugaa rabbii keessi kiyya na rifate jechuudha. Maaliif ijoolleen kun ijoollee humaa hin beekne bara osoma nama gurguddaa silaa shamaruma gurguddoo silaan bultiif gaanillee yookaan wanta akkanaatiif gaanillee ta'ee silaan rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Garuu daa'imman waa tokko hin beekne isumaa'uu nama 5 bar dargaggoota 5 dubartoota 2 moo dubartoota ijoollee daa'imman nama 2 jechuun dhugaa rabbii baay'ee kan nama gaddisiisu. Wanni kun otoma silaan taheellee silaan kaameeraa duraa qabanii sanuu kaameeraa waraabaa jechuudha. Yeroo wanni akkanaa raawwatamu hedduu bar kun bar maqaa Oromoo guutuu bar gadi cabsaa bar isinii galee dhugaa rabbii dhaloonni dhufulleen waan akkanaa kana qabataniit bakka amma booda jechuudha. Namni Oromiyaa keessatti bakkuma argetti waan arge daa'imman fedhe irratti raawwataa deema. Seerri hin jiru jedha gaafa sanuu isaan sanuu akkasitti gadi dhiisanii jedhani bar sanuu viidiyoo waraabaa jechuudha. Viidiyoo waraabaa kaameeraa of dura kaayanii viidiyoo waraabaa nama 5 jechuudha. Dubartii 2 daa'imman 2 itti wal darbaa haala suukanneessaa fi haala fokkisaa ta'een jechuudha. Haala nama jibbisiisuuni akkasitti gocha fokkisaa san irratti raawwatanii jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa baay'ee namatti dhagama. Otoo obboleettii tiyya taate hoo jedhi bakka san kaa'imee obboleettii tiyya osoo taate jedhi akkasumallee namoonni gudeedaa jiru sun osoo obboleessa kiyya taa'e hoo jettee osoo bakka san keesse jechuun hedduu nama dhukkubsa. Dhugaa rabbii hedduu nama dhukkubsa keessa namaa hedduu nama miidha jechuudha. Waan kana mootummaallee jechuudha namoonni qaamni dhimmi ilaallatu waan kanarratti xiyyeeffate wanni kun irra deddeebiin Oromiyaa keessatti irra deddeebiin raawwatamaa jira jechuudha. Kanaaf immoo mirgi daa'immanii qooyan ka jedhu bar namoonni fakkeenyaaf mirgoota daa'immaniitiif dhaabbatanii fi mirgoota dubartiitiif dhaabbatan dhiyeessa goranan bar
akkanan na dhibee bar maal dalagaa jiran ka jedhu dhugaa rabbii anaaf gaafiidha. Maaliif yoo jettan jechuudha yeroo baay'ee irra deddeebiin gochi fokkisaan akkanaa kuni Oromiyaa keessatti raawwatamaa jira. Garuu nama to'annaa seeraa jala oolee murtee isa madaalu murtee badii isaa sanii wal madaalu fudhate hanga har'aa waan dhagaye hin qaban saba kamiirraa haa ta'u jechuudha. Dhugaa dubbatuuf qabame yookaan akkana ta'e harka seeraa galee waan jedhe sanumaa jechuudha nama muraasa jechuudha sunummaanoo akkana godhee akkanatti biraa kute akkana godhee akkana bakka waanuma akkana kana malee saboo biyyi seerri jiru keessatti biyya mootummaan jiru biyya argitee sikuriitii qabdu keessatti wanti akkanaa kun raawwatamuun dhugaa rabbii hangam takka mataa gadi nama cabsamee dhugaa hangam takka akka sabaatti dhiisaatime bara akka sabaatti mee adiifnuyyuu akkuma biyyattu hangam takka mataa gadi nama cabsa kaameeraan isaan ittiin waraabaa gocha fokkisaa akkasii san dalagan sun jechuudha bar addunyaatu taa'ee si ilaalaa jira wanni kun miidiyaadha jechuudha si galee kanaaf mootummaan namoonni qaama mootummaa ta'anii qaamni waan kana itti gaafatamummaa fudhatu waan kana atattamaan jechuudha akka asumatti dhaabu namoota waan kana hojjetan illee immoo akka seera jala oolchuu asumaan dhaamsa dabarsuu barbaannaa jechuudha kuni waan baay'ee gocha fokkisaa gocha admalee waan dur hin arginii fi waan dur hin dhagayin sammuu dhalootaa keessatti waan akkanaa kana kalaquun baay'ee jechuudha bar amma wanni kun yoo akka kanaan itti fufee bar bakka babal'ataatuma deema bar namicha tokkotu ganda keenyatti maal jedhe maddi dhuufuu maalii jennaani udaanii jedhe jechuudha sigalee yeroon kana jedhu gara waan biratti hin fudhatina oromoo yeroo waan tokko dubbatu jecha tokko yeroo mataa hidhuuf deemu dubbii mammaasa tokko mataa hidha akkasumallee gaafa hiiku mammaasa tokkichaan waa 10 waa 5 hiikuu danda'a akkasumallee waan dubbii silaa zaadheertuu namni itti fudhatee haasa'u hayyuuni mammaasa tokkichaan goolabee mataa hidhee biraa bahaa jechuudha ani amma yeroo waan kana mammaasa beekee osoo hin taane dubbii kanaan wal fakkaata maddi dhuufuu maali jennaani udaanii jedhe jechuudha waa hedduutu keessa jira beekadha dubbiin bakka amma waan amma qaadhe kana asii miti dubbiin dhuufuu miti beeka dubbiidha sigalee dhuufuu keessa waatu jira namoonni waan kana amma bakka xixiqqoodha baramma hin baay'anne baramma Oromiyaa keessa lakkoofsalleen hanga beektaa jechuudha garuu wanni kun haala kana yoo itti dhiifame akka babal'ataa deemu akka bakka waan seera Itoophiyaa ta'eetti inuma aadaa ta'eetuma babal'atee bara booda inuma namni bakka aadaa godhateetuma waan akkana kanatti bobba'uu eegalaa jechuudha bal'inaan jechuudha bakka amma xiqqoo mul'atee bal'atee waan kana boodan dhufuuf deemu jechuudha kanaaf mootummaa waan kana hidda qabee gossuuf jechuudha biyya keessaa dhabamsiisuuf namoota waan akkanaa kana raawwatan bakka jiranitti qabanii seera jala to'annaa seera jala oolchanii murtee isaa madaalchisu itti kennuu qaban jechuudha kanaaf mootummaan waan akkanaa kanarratti tarkaanfii fudhatee dhaloota kana boodan dhufulleef akka fakkeenya ta'utti jechuudha waan birarratti qoyan kana dhibu bar poolisummaan biyya keessa yaatu tunilleeni waan birarrattuyyuu waan hun tarkaanfii ni fudhatti waan nagaa waan hin barbaachifne yookaan waan saba fayyadaa'u akka waan saba hin fayyadnetti tarkaanfii irratti fudhattee faayidaa dhoowwiti garuu waan akkanaa tan baakteeriyaa yookaan vaayirasii ummata keessatti facaasaa deemtu waan akkanaa tana jechuudha maaf tarkaanfii irratti hin fudhanne kanaan na dhibee bar dhugaa rabbii bar mootummaa harka keessaa qabaa'u mirgi daa'immanii hin eegamu ilmi namaa kamiiyyuu bar mirga lubbuun jiraachuu qabaa bar addunyaa kanarratti mirga lubbuun jiraachuu jechuun mirga lubbuun jiraachuu qabaa jechuudha keessaafuu daa'imman bar akka Itoophiyaatti osoo hin taane akkuma addunyattu mirgi daa'immanii bar waan hundarraayyuu jechuudha eegamaadha bar mi'amma miidiyaa tokko fayyadami fakkeenyaaf biizines onlaayinii yoo fayyadamtu miidiyuma kamiyyuu fayyadami umriin tee gaafa umrii daa'immanii taate umrii 18 gadi taate hojii kamiyyuu hojjetuu hin dandeessu kaampaanii kamiyyuu keessa onlaayiniin hojjetuu hin dandeessu jechuudha mirgi daa'immanii eegamaadha dabalataan viidiyoo fakkeenyaaf daa'imman ibsu miidiyaan kamiyyuu siif hin eeyyamu jechuudha sammuu daa'immanii eeguu keessatti miidiyaan addunyaatu akka addunyatti jechuudha bakka jabeessanii eegan jechuudha kanaaf garuu sammuun daa'immanii kan addunyaa irratti eegamee kabajamu kun Itoophiyaa keessatti maaf kabajamuu dhabeedha bar yeroo hedduu namoota humna qaban irratti osoo gochi akkanaa kun raawwatame baay'ee namallee hin aarsu jechuudha garuu ijoollee daa'imman waa tokko hin beekne irratti gochi akkanaa kun yeroo raawwatamu baay'ee nama gaddisiisa walumaa galatti kashlabboota gocha safuu cabsu gocha fokkisaa akkanaa kana hojjetan jechuudha Oromiyaa keessaa qaamni dhimmi ilaallatu guutummaan guututtuu qulqulleessuu qaba akka qulqulleessullee abdii qabna
asumaan dhaamsa dabarsuu barbaannaa jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota waan akkanaa kana rabbi isinillee dhageessisanii nullee dhageessisanii nu durin jirree nu dhageessisanii nullee argisiisanii qophiin irraa kana fakkaata jechuudha. Qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.